Ay Sumayyaa ni manishi dhalamuu fika. Ayne Sumayyaa kana dhageesse immoo hin wareerti ishee no. Video kana gaafa argitu Sumayyaa wareerte baduun isheen oolu ammas waan isheen jettu mana Sumayyaa iyyuu maqaa kootti na jijjiiri. Ayyuun hin danda'amne ka qabeenyi tokko illee maqaa kootiin hin jiru. Kanaafu Sumayyaan immoo yoomillee hin dhuftu. Sumayyaa yoomillee hin argattu qabeenya ishii mana ishii maqaa kootti na jijjiiri. Achiini yoo waan tokko ta'e illee haati manaasaa seendura gattee deemteetti jedheeni ragaa video masa isheen jettee dhiyeesseeni nawwara saayinaan wursii nawwara sana maali ajjeesu barbaadde jedheeni adeemsa ishii kanani na waan meeqa dudubbatte waggaa sadeen tokko na obsi mana bitu birriin qabu jedhaan Sa'idooni. Anis Sumayyaa barbaacha oli gad deemutti maallaqa fixeen jira hin qabu waatti mana si bituun qabu jenna. Kanuma Sumayyaa sana maqaa kootti na jijjiiru Sumayyaa yoomillee hin dhuftu jedha jetteen jechuudha. Na amala kee sirreeffadhu waan hunda kee sirreeffadhu waan hundu kamee amala kee sirreeffadhu jireenya kee sirreeffadhu hojjenne wal faana dhamaanee mana siin bitaa waan hojjennu hundumaa siifan godha. Garuu amala kee sirreeffadhu kan Sumayyaa moo kan Sumayyaati kan ijoollee ishiiti qabeenya wajjin dadhabnedha lal shelmo maayitti atimti mana Sumayyaa qofa maqaa kootti na jijjiiri malee ani akkati barbaadden ta'a ayyuu ati barbaadden ta'a namallee hirreebu namallee hin xafaxafu bakka amala koo sirreeffadheen ta'a. Garuu manicha Sa'adaama sana maqaa kootti na jijjiiri maatiin kiyyallee tumaan qabdu maqaa keetiin humtuu hin jiru naan jedhu mana kiraayii na caqacaqxanii titteeni yoo kiraayiin irra darbelee na caqacaqxi wallolla. Ay Sa'ido amma sanu maal jedha utuma akkanatti waadaa galuufi jechuudha. Sumayyaadhaan immoo video kana yoo laaltee hin baqatiiniti kottuun dubbannaa jedhaan. Ayyuu faana immoo akkasitiin hin mari'ata. Amma Sumayyaa waan dhuftu isinitti fakkaata. Sanummoo akkas jettee ati waggaa 3 akkamti eeginaan jetta waggaa 3 yoo hojjenne mana sirrii siin bitaa akkamti naan jenna waggaa 3 miti ji'a 3 daqiiqaa 3 turuu hin beeknu jenna. Maali ati maali yaaddee jedheen maali yaaddee Sumayyaa warasuusa barbaadamu Sumayyaa ajjeesuuf iyyuu sodaate Sumayyaa immoo kana dhageesse waan teessumti. Wayne esa video waraabame yusheen na ajjeeste namoota na ajjeeste sa waa'ee mana moonna dubbatamu balaadhuma siniin jedhaan dhugaa sirrii miti. Ahi akkanatti ni gaabaqa intaani Kiristinnaan badhaani lama nama dhamaasaa jedhanii jara keenya iyyuu. Kaaku ahi Sa'idooni Iyyaasuullee dhiifama gaafateera. Iyyaasuun aareera garmalee gaddee jira jechuudha. Bilbilaa fi bilbila isaa cufateedhanii Iyyaasuuni video sanallee hin gadhiisi. Video sanallee public irratti hin gadhiisin adaraa kee dogoggoradha kuni miira keessa galteetu jedhee kadhadheen ture. Inni immoo hin didee. Sila akka viidiyochillee gadhiifamu ani hin barbaanne yeroon dhagee bilbila yeroon dhagee jedhe Sa'idoon jechuudha. Gaafa ani wajji walolee gaafa Ayyuu Reebee deemedha beektu gaafa Ayyuu Reebee biraa deemedha. Baay'ee viidiyoon isaanii wal daddarbaadha ishii wal daddarbaa wayiiti tartiibni isaa. Viidiyichi kan waraabame akkuma Ayyuu Reebamteenidha garuu wal darbe duraa duuba isaatu wal darbe nama galuu didee malee akkas ture. Sa'idoon deemeera garuu amma immoo maalumaaf iyyuu jaarsummaatti haa deebi'u bakka jaarsaanii nu araarsanii waan barbaachisu ilkaanis bakka akka guutamuufitti jechuudha akka dhaabamuufitti viidiyoon iyyuu gadi public ta'uun qabu jedheen ture jedhee dhiifama gaafataniiru. Ayyuunis bakka abbaan manaa koo hin jirretti si dhidhiibna naan jedhanii akkamitti dhidhiibama. Ani garuu
akkana ta'an seene xinnoodhuma afaansaa akka walitti qabatu jedhee malee ilkaansaa durumayyuu laafaa buqqaadha wanatti fakkaata. Ilkaansaa iyyuu raafamaadhaan si'aa kanaaf irraa buqqa'ee ammas soorii ilkaansaan dhaabnaafi jedhanii yaa ilkaan dhaabuuf dhiisuu otoo hin taane haalli isaa nama gaddisiisa. Yaa uga maal godhu girgirrii keessa biddeen shan badeedhaan girgirrii keessa biddeen shan badeedhaan girgirrii keessa yaasuun fuuldura ta'uunsaa immoo bareeda. Maaliif seetan beektu osoo bukkee minaamni ta'e nyaachuu isa rakkisa. Fuuldurri garuu fuuldurri kun hojii hin qabu akkasumatti bareedinaaf ta'a. Garuu maal godhu haa guutamuuf walumaa galatti akkas jedhanii mucaasa kana immoo jechuudha. Mucaasa kana maqaa isaan hin beeku Facebookii maal jedha YouTubeinsa ilma Ahimad maal jedha saashanii bishaan itti naqxe sun dhufeetu manatti na caqacaqee Saidoon biiroo jira jennanii waan argina gaafatee sanuu Saidoonii fuudhu waan akkasii naan jennaan na arsinaanidha kan bishaan itti naqee jettee deebistee waannaan qubna gariin garuu kan isaan irratti wal dhibaa oolanii kan isaan irratti wal caqacaqaa oolan maalidha waa'ee manaati. Mana jireenyaa qabeenya maqaa kootiin tokko ayyuu kan jedhu qabeenyi wayii jiraachuu qaba naa kennamuu qaba. Maatiin illee na gaafataniiru obboleessi koo siin dawwaleeyyuu jetteen inde obboloonni ishii faana hin haasa'u maatiin faana hin haasa'u maatiin faana hin haasa'u jechuudha. Kanaafuu isaan waan jedhanii miti jedheen inni Saidoon isaan waan jedhaniif taane ati amma na beektaa akkan olii gaddeemus Sumayyaa barbaacha maallaqa baay'ee akkan fixe beektaa ammatti garuu maallaqa wanti si bitu hin jiru naati real estate achis bitteettaa Sumayyaadhaafis achi bitteettaa asii Sumayyaan Adaamaadhaas qabdi jenna Sumayyaa real estate birrishiitiin bitattee isa real estate ani bite immoo ji'a jaha booda amma ijaaramaa jira ji'a waggaa tokkoof ji'a jaatti naa xumuramina kennama inna san achi dhaqnee jiraanna kan makeetaa inni achi jiraanna. Kanaafuu kan Sumayyaa immoo ani lubbuudha yoon jiraadhes yoon dhabames kan Sumayyaati ijoolleeti. Ijoolleen ko atillee darbitee yoo deessee qabeenya irratti ijoolleen kamillee walitti bu'uu hin qabanii dhaala jedhaniiyyuu abbaa qabaachuu qaba. Kanaaf ati amma kan Sumayyaa dhiisii ati maal yaaddee Sumayyaa irraa qabeenya furachuu kan barbaaddu maal yaaddee dheeni bara Sumayyaa ajjeesuu barbaadde hinnaara jettee naate hinnaate an akkasiin jenne boonna jettee naate an akkasumatti an jedhe waan isheen sin barbaadu jetteefi baddee jirti abadan sin barbaadu jetteetti. Kanaafuu kan sheekamti ta'a maqaa kootti naannessi manichaa Yoti maqaa kootti naannessiti ani waan barbaadde siita ayyuu kan biraalee ayyuu ishee maali siita jetteeni inni garuu hin dide. Sumayyaadha yoo viidiyoo kana ilaaltee manichi kootu deebi'i mana sana kaartaamsa maqaa keetiin haa hojjetamu jedhe. Kootuun haasofna ani lubbuun jira du'aadha isa jedhan jechuudha. Wanti ta'u hin beekamu har'a wanti ta'u hin beekamu yoo ani waan tokko ta'ee rakkoodha waan ta'eefi kootuti haasofne waan haasofne manichi sirni Adaamaasi kaartaan maqaa keetiin haa hojjetamu jedhe. Kanuma mari'ataa oolan waa'ee mana waa'ee mana kiraay waa'ee qabeenya ayyuun ani yeroo tolii gaddeemtu humaan dhabaa maalinna birriin sirka jira mana kiraayis ji'a sadii kaffaltee minna maala manumaan ta'a ayyuun mana kiraayii bichaan kaffalaa wacii baay'een baasaa. Egaa Sumayyaan immoo dhuftee maal akka jettu hin beekamu dhugaa rakkoodha.